maal godhare bakka eegid eegeessu nu qabda jedheetu waa biraati miti. Okay akkasiin hin goone. Nu harkattu qabbanoofte bunni. Baay'ee duraan dursanii akka teennee isin dubbisnuuf waan nu gargaartaniif guddaa galatooma isin jedhaati. Mee maqaan keessan eenyu jedhama? Baay'ee isinillee galatooma jenna. Baay'ee. Maqaan kiyya Abdiisaa Gammadiiti. Baay'ee gaheen hojii keetii? Gaheen hojii kiyyaa sadarkaa gandaatti Baay'ee. hoogganaa paartii badhaadhinaati. Hoogganaa paartii badhaadhinaati. Bara hojii gaarii isiniin jenna. Asumaan qajeelumatti gara gaaffii kennaatti seenna. Gaaffiin kiyyaallee akkuma addunyaa kanarratti namni ati jaallattu yookiin namni ati kabajjitu tokko yoo jiraate eenyuuni akka maaf kabajjitu? Gaaffii bareeda. Namni namummaan jaalatamuu qabu. Namummaan jaalatamuu qaba. Keessaan dabarsitee immoo akka nama tokkootti namni hundinuu qixa ta'uu qaba. Nama hundumaa jechuudha. Ija tokkoon qixa tokkoon yoo akkasitti ilaalame karaa amantiitiin illee karaa namummaatiin illee namarraa fudhatama qabaata namni. Hundumaa ija tokkoon ilaalanii jechuudha. Yoo danda'aman akka namaatti akka waaqaatti illee ija tokkoon yoo ilaalanidha. Ati nama gargaaruuf kaayyoo qabda. Kaayyoon qaba yaadas ni qaba. Nama gargaaruuf kaayyoon qabda jechuudha. Nama gargaaruuf maal faatu nama barbaachisa yaadda? Nama gargaaruuf tokkoffaa nama ta'anii argamu. Nama ta'anii argamu. Lammaffaa yaadaan, ogummaan waan kanneen lafarratti nama gargaaruu hin dandeetta. Nama gargaaruu kun qarshiidhaan humna keetiin wantoota kanneeniin nama gargaaruu hin dandeetta. Tola ooltummaadhaan hawaasa kiyya tajaajila. Mindaa tokko malee hawaasa bakka nu buufateera waan ta'eef hawaasa keenya tajaajila. Tola ooltummaan tajaajila jechuudha. Tajaajila. Sanii waan eeyyamaa ta'aniif guddaa galatoomaa. Maqaan keessan eenyu jedhama? Isinis guddaa galatoomaadha. Maqaan koo Gammachuu Diimaa jedhama. Jiraata ganda Qarsaa Ilaalaati. Isa kana fakkaata. Gaheen hojii keessanii maalidha? Ammaaf gaheen hojii kooti jaarmiyaa dargaggooti. Ganda Qarsaa Ilaalaa jechuudha. Isa kana fakkaata. Hojii keessan hojii baay'ee bareedaa hojjetanii jechuudha. Gaaffii tokko si gaafadhuuti. Addunyaa kanarratti namni ati jaallattu yookiin namni ati kabajjitu eenyu? Biyya lafaarratti moo tan ol samaayim? Kamasii kanarratti akka namaatitti. Nama hunduma jaalladha. Hundumaa bifa tokkoon ilaala. Amantiin hin qoodu. Dureessaa fi hiyyeessa jedhee hin qoodu. Hundumaa ijuma tokkoon jaalladha. Nama ta'uu bichaa isaaniif hin jaalladha jechuudha. Namni akkuma ardii kanaatti namni ati caalchiif tokkollee hin jiru jechuudha. Hin jiru. Guddaa galatoomi. Gaaffii isaa itti darbaati. Namni tokko nama gargaaruuf maaltu nama barbaachisa yaadda? Namni tokko nama gargaaruuf baajata guddaa osoo hin taane fakkeenyaaf hamma qabdu irraa hamma xiqqaa qaba jettee nama sii gadi jiru ammoo gargaaruu dhiisuu osoo hin taane wanna qabdu sanirraa yoo beebii qarshii tokko haa taatu guyyaa itti aanutti nama sana ceesisuuf yegid waan qabdu sanirraa hamma qabdu kana qaba jettee waan qabdu sanirraa gimmaashii isaa kennitee fi gargaaruu dandeessa. Nama gargaaruuf qarshiin qofti gahaa jettee yaadda? Qarshiin qofti gahaa miti. Maal fayyadde yaadda? Tokko humnaanis jira, ogummaanis jira. Waan bakka ulaagaaleen ati ittiin isaan gargaartu ulaagaalee waan isiif kenneen illee gargaaruu dandeetta jechuudha. Kana jechuun ammoo nama gargaaruuf kan qophiidha jechuudha. Karaa kamiin nama gargaaruuf qophoofti taate? Karaa na danda'ameen jechuudha. Karaa gorsaatiin haa ta'u, karaa qarshiitiin haa ta'u, karaa hundumaanuu nama gargaaruuf qophiidha jechuudha. Waan danda'uun fuuldura namaa nan dhaabbadha. Guddaa galatoomi bulatee dhugaatu jechuudha. Maal godhare bakka eegid eegeessu nu qabda jedheetu waa biraati miti. Okay akkasiin hin goone. Nu harkattu qabbanoofte bunni. Yaa ta'u boleessa. Guddaa galatoomi. Isinis guddaa galatoomi. Gaadha. Nama gargaaruuf qarshii yookiin ammoo maal qabaachuun sammuu bareedaa sammuu nama ittiin gorsu qabaatta jennaan gaadha. Guddaa galatoomii ulfaadhaa hojii gaarii. Isinillee galatoomaa isinillee carraa kanaan waan dhuftanii nu dubbistaniif fayyaa ta'a galatoomaa itti fufaa bareeda.